Hai hordoftoota keenya nagaa Waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa ta'u jirtuu fayyaa keessanii nu nagaa keenyaa galata Waaqayyoo ayyaana irraa aftanii akkamii jirtuu barri haaraan kun akkamii maal isinitti jira nagaa gaafadhu hordoftoota kiyya. Akkam jirtu hordoftoota keenya nagaa Waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa ta'u jiruuf jireenyi akkam nuti nagaa keenya amma ganama kana immoo ciree nyaachaa viidiyoo isinii waraabuuf jenna. Ayyaana booda walitti deebinee jirra viidiyoo biraatiin turtiin akkamii fayyaa keessanii barri haaraa kun akkamii jedheen barri haaraa akkamitti jira egaa hordoftoota kiyya koottaa ciree waliin haa nyaannu ganama kana immoo tuma ciree nyaachaa jirru isin yaadanne yeroo ayyaanaa jechuudha viidiyoo qophii garagaraa wantoota nyaata indaanqoo waan ta'e wayii hojjedheera garuu viidiyoo waraabuun innaa sanatti hin tolle aftee ayyaanarraa kennettoo qabna. Kennettoo keenya koottaa dhugaa. Kennettoon hanga ammaatti hin jira. Kennettoo baay'ee bareeda waan hojjetteef dhugamaa jira kunuun dhumna. Ati manaan kee mo'aa qabdi jechuudha bakka. Itiire. Baay'ee hin dandeessa. Ogeetti haadha manaa ogeetti jedhu. Haadha manaa ogeetti sii kennee. Waaqayyoon haa galatu. Mee abbaa manaa koo. Nyaadhu kaa maaloo. Asumaani wanta na dhibetu jira jechuudha. Yeroo ta'e wayii viidiyoo otoo nyaata nyaannu waliin waraabne turre yaadatta. Viidiyoo sanarratti nyaata yookiin biddeena of jala tuultee isa jalaa maaliif hiixattee nyaattaa waan jedhamutu yaani naa barate. Inni sunis baay'ee na dinqee. Inuma na dinqee malee irratti jechuun isinitti bakka mufadhee haasawuu osoo hin ta'in yeroo koomentii barreessitan koomentii keessan nan ilaalaa garuu koomentii keessan keessaa kan na kofalchiisetu irra deddeebi'ee kan na kofalchiise nan dubbadha. Tokko immoo nyaata irratti illee dubbachuuf dhiifama naa godha. Viidiyoo mana rifeensaa dhaqee gaddaa gaafa ayyaana mana rifeensaa dhaqee viidiyoo wayii godhee daawwattootaaf gadhiise. Achumaanii na of kalchaa yeroo ammaama jechuun akka afaan Arabiffaatti mana fincaaniiti. Yeroo mana fincaanii deemtanis viidiyoo nu godhaa jettee koomentii ishiis baay'ee na kofalchiise jechuudha. Asirratti ishii akkas jetteef immoo deebiin ani qabu kun hojii keenya. Amma nama miidiyaa erga taate wantuma ka'ee kee keessaa oolmaa kee guyyaa gadhiista malee wanta ati gadhiistu hin jiru jechuudha. Achirratti viidiyoo rifeensaa sussurumayyuu viidiyoo olaanaa yookiin guddaa kan kanaa gadiitu waan marga walitti fidanii viidiyoo waraabuun jira. Yoo barbaachisaa ta'es immoo yeroo mana fincaanii seenu viidiyoo siifan waraabaa jechuun barbaade. Asirratti egaa kun hojiidha. Fakkeenyaaf yuutuubii kana hojjechuun hojiidha. Oolmadhuma kee guyyaa daawwattoota keetii gadhiisaa waanuma barnoota ta'u seenaa keessa dabarte fa'aa kanuma kana gadhiisa malee viidiyoo iddoon fidduun jiru. Mitiire. Namni yaada garaagaraa qaba beektaa. Akka tubatteetti hubachuu dhiisuu danda'a. Rakkoon kun warri yuutuub irratti hojjetan kun oolmaa keessan waan garaagaraa hedduu viidiyoo hojjetanii yuutuub irratti baasuu dandeessu. Warri immoo laalan yookiin bal'inaan wantoota viidiyoo hedduu hojjetanii waan baay'ee hojjetanii yookiin eenyuun taane tarii waan bakka sochii keessatti akkaataa nyaata dhugaatii akkaataa hojii maal yeroo isin hojjetanii yuutuub irratti baastan sila kanaaf hin jiru wanti dhiistan hin jiru. Kanaafiyyuu yeroo mana fincaanii deemtanii sabichaan isin affeessan. Maayii viidiyoo nu waraabaa. Kana jechuun maal ibsaa? Bakka waan hunda waan gootan hundumaa sila viidiyoo waraabdanii gadhiistu waan akka yaada bichaatti kan eenyu akka ta'e beeku. Yaadicha situ amma asirraan dhaga'ee mitiire. Kana jechuun wanti dhiistan silaa hin jiru akkamitti isas bakka viidiyoo waraabaa nu agarsiisa. Silaa wanta hambistan hin jiru. Isa jedhudha. Akka waan wantoota yookiin viidiyoodhaaf hin barbaachifne irratti illee viidiyoo hojjettanii wayii itti fakkaateetti ta'uu mala. Amma nyaanni kun akka mimmi'aa. Baay'ee natti mi'aan nyaachaa jira. Egaa daawwattoota keenya ayyaana irraa afnee yeroo ayyaanaa sanaa foontu ture, killeetu ture,
kennetuun ture waan meeqatu ture. Egaa ammoo nyaata bakka jijjiirrannee samoon ayyaanarra waan turreef firfirii nyaachaa jirra. Koottaa firfirii waliin haa Ani nyaannu. yeroo ayyaanaa sana nyaatota akkas egaa guyyaa ayyaanaa nyaata yeroo hunda hin nyaanne garuu nyaata hin nyaata darbitee amma nyaatama yeroo hunda hin nyaanne qopheeffata waan akka foon amma darbitee nyaatama yeroo hunda nyaatu akkasuma kiilleellee lukkuullee qal'ee akkasitti nyaatu gaafa ayyaanaa boodanaa fi nyaata wantoota kaleessa nyaachaa turetti nan deebi'ee. Har'a garuu yeroo nyaachaa jira. Baay'ee sitti tole jechuudha nyaatichi. Ayyaanichi akkamitti dabarsite beektu? Ayyaanichi adda ture. Siif himee ayyaanni kun akkam ture? Walumaan turre miti. Ayyaanichi adda ture. Adda ture. Ayyaanichi si wajjin dabarsuu kootis dabalatee baay'ee bareedaa ture akkasumallee ollaan firaa fi maatii wal waamamnee wal keessa yaa'anii ayyaana dabarsaa ture. Si wajjin jechuudha. Bara kana ayyaana tokko jedhee si wajjin kabajuu waan jalqabeef baay'ee gammadee ayyaana haala gaariin dabarsinee ture. Mooqisitti jedheera jechuudha. Haala adda ta'een. Ammumaan naa fiizikaala irraa argamu bakka amma guyyaa har'aatti fataa jettee jirta jechuudha. Maal? Fataa jetteetu jirta bakka foolii isaa ammayyuu sirraa hin banne. Mana keessa jirti atis illee akkas.